Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee akkuma jedhe immoo baankii qaqqajareen qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa immoo baankii Hawaashiin biyyoota 7 qabadheen dhufee jira jechuudha. Guyyaa kaleessaa baankii Dashaniinan qabadhee dhufee guyyaa har'aa immoo baankii qajaree tanaan baankii Hawaashiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan akkuma beekamu biyyoota 20 karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii Hawaashiin biyyoota 7 qabadheen dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroon mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna. Viidiyoon kun gabaabaadha jechuudha. Baay'ee gabaabaadha. Yoo baay'ate daqiiqaa 10 jechuudha. Sarraan kana fi daqiiqaa 9 yookaan daqiiqaa 9 sekendii wayitii jechuudha. Salphumatti viidiyoon kun gabaabaa waan ta'eef yeroo baay'ee namatti fudhatu jechuudha. Baay'ate akkuma jedhee daqiiqaa muraasa malee yeroo baay'ee namatti fudhatu kan waan nama nuffisiisuu hin qabu jechuudha. Keessattuu immoo kun faayidaa guddaa qaba jedhee yaadee qabadhee dhufa jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan keessatti warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itoophiyaa.com biyyoota 20 kana keessa yoo jiraatanii egaa guyyaa har'aa ergatanii jechuudha. Dallaadhaan meeqa ta'e hin dabale immoo hin qannase jechuudha. Viidiyoo kiyya keessa salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Yoo dabales dabaleen jedha. Yoo qannases qannaseen jira jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin illee akkuma jedhe immoo guyyaa har'aa baankii Hawaashiin biyyoota 7 kana keessa biyya tokko yoo jiraatanii karaa baankiitiin illee tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef siin hamma qabdasaniin baay'ifattu jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaa.com biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan guyyaa har'aa birii keessa yoo karaa maallaqa keessan gara Itoophiyaatti yoo ergatan jechaadha. Ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef siin hamma qabdasaniin baay'ifattu jechuudha. 2,000 yoo qabaattan baay'isuu jettanii isa inni dubbadhe saniin baay'ifattu jechuudha. Biyya jirta saniin baay'ifattu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma jechuudha. Asirratti karaa Itoophiyaa.com dhaabbataa miti Itoophiyaa.com otuma isaan onlaayinii irra jiran yookaan hin dabala yookaan hin qannasaa jechuudha. Akka baankii miti salphumatti Itoophiyaa.com guyyaa tokkotti yeroo 5-6 qajaramuu yookaan jijjiiramuu danda'a jechuudha. Baankiin garuu akkuma guyyaa hunda hundan dubbadha guyyaa 3 yookaan 4 torban tokkollee turuu danda'a jechuudha. Baankiin akka Itoophiyaa.com miti kanattan baankii qaqqajaree qabadhee dhufa jechuudha. Baankiin dhaabbataadha jechuun hin danda'ama jechuudha. Guyyaa tokkotti guyyaa 2 guyyaa 3tti jijjiirama akka Itoophiyaa.com miti jechuudha salphumatti. Baankii fi Itoophiyaa.com garaagarummaa qabu jechuudha. Egaa gabaabumatti immoo biyyoota qabadhee akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaa, doolaarii Kanaadaa, doolaarii Awustiraaliyaa, doolaarii Hoomar Riyaala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Chaayinaa Yuwaanii, Joordaan Dinaara, Paawundi Sterlingii, Yuuroo Swiss Birankii, Koroonaa Turkii Liiree, Ijipshaan Paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii Hawaashiin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroo Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Biyyoota 7 jechuudha. Akkuma jedhe karaa Itoophiyaa.com immoo guyyaa har'aa xiqqoo dabalee jira jechuudha. Birii 2 birii 3 kan dabalee jira jechuudha. Itoophiyaa.com guyyaa qalee baay'ee gadi kufee ture. Guyyaa har'aa xiqqoo dabalee jira jechuudha. Kan birii 2 birii 3 illee dabalee jira jechuudha. Saantiba 20 saantiba 50 kan dabalee jira jechuudha. Karaa Itoophiyaa.com biyyoota 20 kana keessa biyyoonni kun dabalanii jiru jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Guyyaa kalee garuu baay'ee gadi bu'ee jechuudha. Guyyaa har'aa akkuma jedhe biyyoonni hundumtuu dabalanii jiranii jechuudha. Xiqqaatu malee birii 2 birii xiqqoo hin qabu birii 2 birii 3 kan dabalee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf saantibii 5 iyyuu faayidaa qabaachuu saantima turte dabalamee gara biriitti jijjiirama waan ta'eef salphumatti Itoophiyaa.com guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii jechaadha. Amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Akkasuma guyyaa har'aarree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 61 fi saantiba 22 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankiitiin baankii Hawaashinii jechuudha. Birii 100 fi birii 45 fi saantiba 69 jechuudha. Karaa baankii Hawaashinii jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 14 fi
saantiba 74. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin karaa baankiitiin baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 4 fi saantiba 68. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 4 fi saantiba 38. Kan itti aanu Hooman Rihaalli tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 19 fi saantiba 32. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 94. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin karaa baankiitiin baankii Hawaashiin jechaadha birrii 43 fi saantiba 33 jechuudha. Kun garaagarummaa saantibaati jechuudha. Karaa baankii Hawaashii fi Itoo Bilaak Maarket guyyaarraa tokkuma jechuu hin danda'ama jechuudha. Garaagarummaa saantiba wayiitii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanani baankii Hawaashii fi Itoo Bilaak Maarket walqixa jechuun hin danda'ama jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawudi Arabiyaa Riyaalli tokko guyyaarraa karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 01. Akkasuma immoo Saawudi Arabiyaa Riyaaliin karaa baankiitiin jechaadha. Baankii Hawaashiin birrii 42 fi saantiba 40. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 27 fi saantiba 37. Kan itti aanu Baareen dinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 27 fi saantiba 79. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 61. Joordaan dinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 27 fi saantiba 23. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Starlingiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 16 fi saantiba 10. Akkasuma immoo Paawundi Starlingiin karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 95 fi saantiba 59. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 88 fi saantiba 00. Akkasuma immoo Yuuroon tokko guyyaa irraa karaa baankiitiin jechaadha. Baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 69 fi saantiba 00. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 3 fi saantiba 31. Koronnaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 05. Turkii liireen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 84. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 39. Kan itti aanu Yemen Rihaalli tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 67. Kan itti aanu Israa'el Shekeliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 68. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 83. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56 sharbachaa oolanii yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarket yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo baankota keessa guyyaa akkuma jedhe baankii Hawaashiin biyyoonni 7 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii Beerut jirtan keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Beerut yookaan limneen irree akkasuma jechuudha. Birriin Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan limneen baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Paawundota keessa paawundii baay'ee xiqqoodha. Sila kana ta'eef isinillee maal fudhattu doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf doolaarota 3 maqaa dhahee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii
Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhatan jira jechuudha. Doolaariin baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin illee baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ani sadan kana keessa kan fudhattan jechuudhaan maqaalee kana keessa kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Fakkeenya guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madaabii jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaarii tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 22 jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan hassaabattu yoo karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan ergattanii jechuudha. Yoo immoo karaa baankiitiin ergattanii immoo jechuudha. Baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii Awwaashii yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut keessattuu mana madaabii jirtanii jechaadha. Ameerikaa doolaarii tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 45 fi saantiba 69 jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan hassaabattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaanii mana madaabii jirtanii egaa gabaabumatti jechaadha. Akkuma dura dubbadhee warroonni Joordaanii mana madaabii jirtan jechaadha. Birrii biyya sanaa osoo hin taane doolaarii Ameerikaatiin hassaabattu jechuudha. Akkasuma immoo warroonni Beerut yookaan Libneen irree birrii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaarii ta'a jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootti nan walitti deebinutti nagaa ta'a.